kana keessatti hanga filmaati ga'utti ka ofitti fudhate EPRDF. EPRDF kuni gaafas filmaata keessaa godhee Dr. Abiy keessaa baasee nullee ummatillee kana fudhatee deeggarsa bal'aa guddaa tokko kenne. Isa kana akkaataatti deeman irratti garuma jalqabaa keessaa dhimmoota jajjaboo ta'an tokko paartiileen siyaasaa akkaataatti qabamanii akkaataatti seeraan deemanii kanarratti mallattoo walii mallatteessine paartiilee siyaasaa kan jedhamu kun የጋራ ምክር ቤት ከጀመረ keessa EPRDF illee sanuma keessa haa ta'utti rakkinni osoo ji'a tokko ji'a lamaan gahiin dhalate rakkina kana diplomaatota biyya kanaa American Embassy, French Embassy, Swedish Embassy, British Embassy fi imbaasota hedduu yeroo yeroodhaan ibsaa baanee ana Dr. Shuguti lammiidha namoonni kaanillee isa kana keessatti rakkina guddaa jennee keessaa baafnee isaan hubachiisuu tattaafanne rakkinni EPRDF keessaa hudhaa deemsa dimookiraasiiti. Kun reefu yeroo jalqabnu ji'a tokko lama tokko hidhee EPRDF keessatti tokkoffaa bututee dhufe humna qabsootiin rukutameera. Caasaan ganda keessaa caccabeera. Darbee immoo EPRDF keessa rakkinni jiru sun TPLF fi dhaabota warra kaan waahilla EPRDF keessatti waahilla TPLF warra ta'an OPDO Andem yeroo sanatti Andemidha fi warra kibbaa isaan kanaa fi TPLF gidduu rakkinni jira. Deebi'ee as deebi'ee immoo isaanuma gidduu rakkinni jira. Rakkinni kun rakkina guddaa rakkina deemsa dimookiraasii fi akkasumas nageenya biyyattii kana gara jeequmsa yookaan kiraasis nageenyaa fi poolitikaatti gaggeessuudha. Rakkina kana akka laayyootti fi akka salphaatti ilaalina. Kana ragaadha imbaasii beekumsi isaanii. Kana keessatti egaa haalli rakkina mootummaa keessaa fi EPRDF keessaa dhiibbataa dhufee har'a bakka geenye argitanii isa keessatti mootummaa nuti amma isa sana rakkina isaa ibsaa baane ka as deebinee ka Oromiyaa keessa ka socho'uuti. Oromiyaa keessa socho'u kana keessatti mootummaa Oromiyaa kana yeroo yeroodhaan caasaa qabna warreen waliin qabsoo gochaa turantu jiranii caasaa bal'aa mootummaa keessas akkasumas hawaasa keessa uummata keessa yuunivarsiitiilee keessa beektota lecturers caasaa bal'aa qabna. Sanarra dabalatee immoo qeerroo bilisummaa Oromoo caasaa bal'aa dhaaba jalatti dhaaba waliin hojjetutu jira. Isaan kun hundi yeroo yeroodhaan odeeffannoo nuuf fidu jechuudha. Maali tokko kan jaarmeelee siyaasaa ilaalu akkamitti qabe mootummaan Oromiyaa akka jedhu sana jechuudha. Jaarmeeleen siyaasaa mirga guutuu qabanii mirga guutuu qabisa keessatti tokkoffaa waajjira banachuu qabanii walgahii gochuu qabanii barsiisuu qabanii miseensota isaanii filmaataaf qophaa'uu qabanii akkasumas filmaataaf immoo deeggartoota isaanii warra miseensota isaanii ka filmaataaf qophaa'an kana qopheessuu qabanii candidates darbee immoo warra kaadhimamtoota ta'an isaan kun hundi qophaa'uu qabanii isa kana qopheeffachuudhaaf sochii jalqabu. Ragaa hundi keessan ka ummati keenya beeku ka addunyaan beeku bakka hundaatti waajjirri keenya cufamu deddeebisee cufamu miseensota hidhamuu ilaalota hidhamuu akkasuma ta'ee tokkorraa tokkotti itti dabarsinee hojjechiisuu yeroo tattaafatu ammas kun hundi itti fufu deemsi jaarmeelee siyaasaa danqaa kan mudatee kalammataa waan deemsa haala nageenyaa keessatti Oromiyaa keessattuu eenyutu eenyuun ajajamee eenyutu eenyuun hidhaa jira. Eenyutu eenyuun ajajamee eenyutu eenyuun ajjeesaa jira. Darbee immoo sirni yookaan caasaan
haqa eegu kamu mana murtii kana fakkaataanii fi abbaan alangaa kun akkamittidha hojjetaa jira. Isa kana jala bu'u. Caasaa qabuunii fi wanni qabuudha. Tokkoffaa Oromiyaa guutuu keessatti bakka hundaa fi yeroo hundaa namatu jumlaadhaan reebamu. Darbee immoo namatu jumlaadhaan hidhama. Tollaa'e, sanqallee kana fakkaataatti ergama. Qaami kana godhu kun maali? Seeraan hin bulu. Uummata kana hunda akkasitti kan raasu, uummata miliyoonaan lakkaa'amu kana gaafannaa jechuudha. Eenyutu eenyuun ajajee, eenyutu eenyuun hidhaa fi akkamitti hidhamaa akka jedhu sana poolisoonni mataa isaanii hin beekan ajaja fudhatanii nama reebuuf, nama ajjeesuuf, nama eeguu malee. Warri isaan olii yeroo gaafannu immoo qaami mootummaa kun hin beeku. Eenyutu kana godhaa yookaan hin beeku yookaan ni dhoksa hanga sadarkaa oliitti qorachuu yaallee qaami olaanaan gaafatamtoonni hundi isaanii hin beekan. Waajjiroota eenyutu cufaa yeroo gaafattu eenyutu kana godhaa kasii deebisuun argatu. Xalaa barreessitee yerootti kennitu nama xalaa sana sii deebisuun kun kana jechuudha. Deemsa keessa kabraa warra caasaalee dimokiraasii jedhamantu jiran biyya keessatti boordii filannoo akkasumas immoo human rights commission kana fakkaataa. Isaan kanatti xalaa galchine yeroodhaan nama hammanaatu hidhamaa jira Oromoo keessa. Miseensonni keenya nama hammanaatu hidhamaa jira. Deeggartoonni keenya nama hammanaatu hidhamaa jira. Kuni liistii kenninee yeroo garii gara nama 400, yeroo garii gara nama 700, yeroo garii nama 300 wayii kana isaanitti galchina. Isa kanaan nuu gaafadhaa. Nuu hiiksisaa gariin isaanii hoogganoota keenya. Gariin isaanii immoo miseensota keenya. Gariin isaanii qonnaalota keenya. Inni kaan immoo uummata siviilii, uummata nagaadhaa. Maaliif hidhama namni kun? Kana nuu gaafadhaa. Nuu gaafadhaatii rakkina kana furaa dirqama keessanii. Deemsa dimokiraasii kana milkeessuun dirqama keessanii. Faayilli keenya dhiitee boordii filannoo keessa jiraachuudhaan gargaara. Xalaa poolisiitti barreessanii koottaa ibsaa fi jechuurra darbee furmaata tokkollee darbanii nu gochuu dadhabanii waajjira keenya tokkollee nu bansiisuu dadhabanii sakaalamanii ta'anii bakka irraa ibsa gaafannuu fi ibsa argannu dhabnee kana nuu jedhu waanniidhaan afaan isaaniiti. Human Rights Commission kanuma fakkaataa sii deebisa. Achis xalaan keenya guutee jira. Waajjira abbaa alangaa yeroodhaan xalaa galchine jira. Isa kana keessatti egaa Oromiyaa keessatti yeroo fuunee ilaallu dadhabinsi walii galaa wal sakaalee jiru mootummaa Oromiyaa keessa jira. Murtii kan hin kennine eenyuun hidhaa kan hin beekne maaliif hidhamaa kan hin beekne maaliif ajjeefamaa kan hin beekne jechuudha. Kanarra darbinee maal hordofne yerootti caffeen Oromiyaa wal qaba. Caffeen Oromiyaa wal ga'u kana yoo hundi keessan hubattaniitu ta'e gaaffiileen achirratti ka'an olaantummaa seeraa Oromiyaa keessatti kabajamaa jira. Ilaalam miseensota paarlaamaatu kana gaafata. Yerootti gaafatu. Dhuguma waan misoomaa gaafatu, dhimmoota adda addaa gaafatu garuu gaaffiileetu ka'a kan keessatti. Isa kana keessatti osoo arganii abbootii murtii mana murtii hedduun kan hundi keessan quba qabdan isaan kun hidhamuu akka gaarii silaa abbootii murtii kan eeguu fi qabani kan mooyyuu mirga isaanii tikfamuu wabii kennuu fi qabani paarlaamaan yookaan caffeedha jechuudha. Kun hanqatee abbootiin murtii kennanuu haqaan kennan bilisa jedhamanii kawaamaman isaan kun yerootti hidhamuu kan hundi keenya quba qabnuu fi isaanis yaadaan akka gaafatanii. Kun egaa mootummaa Oromiyaa gaafatama kana qaba. Maaliif kan hunda ka uummataas ka paarlaamaas ka adda addaas qaamota adda addaa qaama isaa keessa jiru deebisuu dadhabe kan jedhudha jechuudha.
Isa kana poolisii yeroo gaafattu ajajumatti nu ga'ee dhuguma poolisiin ajajatutti dhufa ka dhufu ajajaa isaa taanu irraatii dhufa ajajaa isaa taanu kun immoo ka isaa olii irraa dhufa inni isaa olii aangaa waraanaan sun eenyutu kan ajajeen fakkeenya tokkittiin sinii kaasan waan salphaa ture Februaarii 29 yookaan ji'a lammaffaa gaafa 29 hogganoota keenyatti mana isaanii keessatti dhaqanii hidhamu. Bara nama ja'a hogganoota olaanaa shanee bu'ee gorsitoota dhaabaa miseensota. Gaafa qabaman akkatti qabamanii fi akkatti waan ta'an baay'ee nama suukanneessa. Harka isaanii duubatti hidhanii lafa kanarra gangalchanii waan ni godhanii qabanii jaalladhii kaasaniitti qabanii. Isuma sana keessa inni sun egaa waan piroosesii keessa barbee ergasiitii miseensota keenya jaalladhii gaafachuu buraayyuu dhaqan. Buraayyuu dhaqan sana keessaatii shofeera keenyatu fuudhee dhaqeessa. Shofeerri kunnisii fi miseensoti kunii fi kunoo as jiru gadaa gabbisaa fa'aa hundi isaaniitu mana dhaasee. Makiinaanis waliin hidhame. Kan mana hidhaasee miseensotii fi waanni akka ta'etti waan meeqa keessa darbanii gariin isaanii hiikamanii. Makiinaa sana akka seera biyya kanaatti yeroo qoran makiinaan waan hidhamtuuf hin qabu. Makiinaa kana nuu gadhiisaa inni gaafa. Makiinaa kana nuu gadhiisuu didan. As kana nuu gadhiisuu didan. Achi kana nuu gadhiisuu didan. Osuma deemnu biirokraasii keessatti deemnu koomishiinarii poolisii bira galu. Koomishiinarii poolisii kun warra poolis steeshinii yookaan poolis xaabiyaa buraayyuutti akka makiinaa gadhiisan telefoonaan himee nuun jedhanii warri dhaqanii gaafatanii biraa godhuwa miseensoti ta'e. Achi dhaqamee yeroo gaafatamu yookaan gaafii koomaandarri hin jiru jedha. Gaafii nuyi xalaadhaan nutti dhufnee jedha. Olaanaa irraa ajaji nutti dhufnee jedha. Olaanaan kun eessa? Ajaji olaanaan kun eessa? Qaama olaanaan eessa akka ta'e barbaannee dhabne hin beeknu. Makiinaan sun hangarraa. Makiinaan tokko akkatti dhumarratti maalluun jedhanii Oromiyaa waajjira bulchiinsa Oromiyaa dhaqaatii waajjira transport ministrii isaanii jala jechuudhaaf ka geejjibaa achirraa xalaa fidaa xalaatti barreessaa fi xalaatti barreessanitti dhaqan. Lakki nuti nun ilaalu inni kun beekaa sin dhamaasuuf akkas jedhu malee nun ilaalu. Laala murtii tokkitti makiinaa tokko gadhiisuuf eessarraa sii kennama hin beekfatu. Haala kana keessa seenu. Haala kana keessa seenu keessatti poolisii egaa silaatii ka sirna eegu seera eegu mana murtiirraa dhufe yoo yakka hojjette yeroo sanatti harkaaf harkatti yoo si argeessi qabu danda'a. Akka kanaa keessatti mana murtiidhaa yoo murtiin kenname malee waan si qabuuf hin haa ta'uuti ajaji murtiitti kenname ajajatutti gabaafamanii badiin kasaa miti nama jeessu nama hidhu kana keessa galamee jira jechuudha. Kana keessatti egaa warra mootummaa keessa hojjetan kanatu yeroo yeroodhaan yaaddoo qaban dhufanii nutti miseensota hedduu qabu. Akkasumas warri siivilii jiran yaaddoo mootummaan kun akkatti jiruu fi akkatti Oromoo qabee jiruu fi dirreen Oromiyaa kun dirree waraanaa fi dirree hidhaa fi dirree waan ta'an akkatti isheen jirtu kana nutti mataa jiranii jechuudha. Kuni haala yaaddisaa keessa darbinee filmaatatti deemneeti furmaata itti goona kana fakkaataa eeggataa ture. Kun hin taane filmaatichis danqabee mootummaan danqaa seennee jira. Kanarraa kaanee gafan hunda walitti cuunfinee Oromoon rakkina kana keessa Oromiyaa guutuun uummati rakkina kana keessa jira. Akka gaariitti odeessa isaa qabnuu fi ka mootummaa keessa jiranis ka odeessa isaa nuu kennanii fi kana caalaa biyyi caccabaa jirtu keessatti mootummaan giddu galeessaa akkasitti caccabaa jirtu keessatti mootummaa Oromiyaa dadhabsiisuuf jedhee immoo kana hunda Oromiyaa keessatti uumee jiru keessatti akkasitti itti fufuu dandeenya. Ka hojjetaan mootummaa waajjira Oromiyaa walii galaa gubbaadhaa qabee ammaanaatti rakkina guddaa keessa jiru.
keessaa yaa'ee deemuuf ka yeroo hundumaatti nutti himataa jiru. Gariinsaa Oromoo akkas rakkataa jiru arguun barbaadu. Kana keessaa yaa'ee deemuu qabna fayyadu. Dandeettii gurguddaa warra qaban. Lakkoofsi isaanii immoo guddaa lakkisaa obsa. Walumaan furmaata goone nagaadhaan deemu. Kanaan qabaabaane kana hunda walitti cuunfinee daldalaa gaafatama isaa baafachuu dadhabe mootummaan ce'umsa. Mootummaan kun immoo caccabaatii jira. Tigraayitti baate kibbe akkasitti jira. Oromoon kana booda akkasitti danqaa kanaa fi gidiraa kana keessa jiraate guyyuu reeffa lakkaa guyyuu namni hidhama itti fufuu danda'a akka jedhu wal gaafanne beektota keenya gaafanne gorsitoota keenya gaafanne kana hunda baanee furmaati biraa hin jiru mootummaa ce'umsaa Oromiyaa dhaabuu malee akka jedhu kanaa jechuudha. Barbaachisummaa mootummaa ce'umsaa kanarraati qaba. Kanarratti dabalatee akkuma dhiyoo ibsee fi yeroo adda addaatti ibsinu namni bahee galuu hin danda'u mana isaatii keessaatii. Eessatti hidhamaa fi attamitti hidhamaa hin beeku jechuudha.